Seenaa dubartii Oromoo guyyaa hojii barbaacha baate nama hojii ishee qacarsiisuuf waadaa seeneen gudee deemtu dubbattuu fi bu'aa bayii hedduu keessa dabarte waliin wal baraa. Godina Wallagga Lixaatti kan dhalatte Moonet nageenya isheef jecha maqaan ishee kan jijjiirame akkaataan guddina ishee haala mijataa keessatti hin turre. Haati koo abbaa malee na guddeefte qoraan gurgurtee rakkoo meeqa dandeessee nu guddiste gaafa humna isheetii ol ta'u ana namaaf na kennite mana namaattiin baradhe guddadhe jetti. Barumsa ishees manuma namaa hojjechaa kutaa 12 xumurte. Qabxii gaarii waan hin arganneefis bara 2007 mana namaa kana hodhiistee hojii humnaas ta'u hojjechaa barumsa ishee itti fufuuf harmee ishee hiyyummaan miila qabe gargaaruuf imala jalqabde. Magaalli isheen hojjechaa barachuuf wallaansoo jireenyaa itti mo'achuuf filatte ammoo Bishooftu ture. Magaalli Bishooftu ammoo akka jireenya baadiyyaa Najjoo kan isheen keessatti guddatteen wal fakkaataa ta'uu dhabuun bakka mucucoon jireenyaa itti ishee jalqabe ta'uu yaadatti Moonet. Yeroos haala jireenyaa magaalaa kanaa hin beeku. Afaan wallaaluunis rakkoo biraati. Kanaaf namoota waliin akkan barbaadetti wal quunnamee hojii argachuuf na rakkisa jetti. Taateen Bishooftutti guyyaa tokko ishee mudate garuu jireenya ishee kallattii isheen hin yaannetti kan oofe abdiis kan kutachiisu ture. Ani bilbila haasaan karaarra deema ture. Namoonni sadii natti dhufanii na dubbisan afaan Oromootiin na dubbisnaan nan gammade. Anis rakkoo kiyya ittan hime. Isaan keessaa inni tokko hoogganaa dhaabbata wayii akka ta'ee fi akka na qacaruu waadaa naaf seena jetti. Waan baay'ee ergaa sofsiisaniin booda gulantaan itti aanu adeemsa qacarrii fakkaatu gaggeessuudhaaf gara bokka waajjira jedhametti isaan waliin imalte. Moonet ragaalee barnoota ishee qabattee deemaa waan turteef yeroosuma adeemsa qacarrii raawwachuu akka danda'amuu fi namni sin qacara jedhuun kunis chaappaa adda addaa qabattee waan jiruuf adeemsichi shakkuuf illee hedduu kan nama dhibu hin turre jetti. Namoonni kun sadii waan ta'aniif ani keessi kiyya shakkii hin godhanne. Namoonni lamaan akkuma kiyya akka hojii qaxaramuuf deemanitti kan wajjin bakka waajjiraa jedhame deemne. Ani immoo namni afaan ani danda'u haasa'u naquunnamuu isaatiif isaan argachuu kootti baay'een gammade jechuun himti. Qe'ee ishee fuudhanii deeman kuni mooraa bal'aa kan waajjiras mana jireenyaas hin fakkaanne kan namnu waan keessa jiraattu hin fakkaanne ta'uu yaadatti. Hanga yoonaatti Moonet gochi kuni kiyyootti akka ishee dhiyeessaa jiru shakkuu hin dandeenye. Diraamaan taatota sadaniin hojjetamus itti muuffe. Jalqabaa akkuma manicha geenyan jarri lamaan na dursanii seenan ani immoo ala taa'een dabaree ittiin qacarrii hojii raawwadhu eegaa ture. Namoota kanaaf yeroo chaappaan rukutamuuf aluma taa'een dhagaa jetti Moonet. Namoonni lamaan hamma turanii akkuma nama qacarrii raawwatetti bahan. Deemanii fagaatan amma dabareen kan Moonet waan ta'eef suuta jettee ulaa dhooftee mana nama qacarrii raawwata jedhamee kanatti seenu. Qo'i chaappaa sirkuteen si qacara osuma jedhu yeroo natti fudhachiise. Anis taa'eetuma osoon eegu tasuma ka'ee balbala cufee fuula kiyya mormaa olii wayiin na haguugee ija koo akka hin argine akkan sagalees hin dhageessifne godhee na gudeeda jetti. Guyyaa sana dhukkubbii hamaan waan itti dhagaameef ofiis ta'ee nama ishee miidhe kana beeku akka hin dandeenyes yaadatti. Halkan sana achuma na bulchee gara ganamaa yeroon ani gara of beekutti dhufaa deemu na fuudhee bakka isaa hin beeku karaarratti nagatee na bira deeme jetti. Moonet durumayyoo ani kara deemtun ture manallee hin qabu naman beekullee hin qabu hojii barbaachaaf hin ba'e yeroo sanatti karaarra ciisee rakkoo haadha kiyyaatu natti dhaga'ama ture. Haati koo akkas rakkattee qoraan baattee na guddiste osoon isheef illee hin dabarsin jireenyi kiyya bade jedheen baay'ee natti dhaga'ame jetti. Erga karaarratti kuftee miirota lama waliin wallaansoo keessa turte of ajjeesuu moo dhiisuu kan jedhu tarkaanfii ofirratti fudhachuuf qalbiin koo takkaa dhiisi takkaa godhinaan jechaa ture jetti. Dhumarratti kuni homaa miti kan kana caaluyyuu nan darba inuman yaala malee of hin ajjeesu jedheen murteesse. Nama waanuman miidhame kana itti himadhullee dhabuun gara caalutti na miidhe jetti. Boodarra birrii of harkaa qabdu keessaa 200 mana kireeffattee hojii humnaa hojjechuu eegalte. Haadha ishee rakkoo keessaa baasuun galma ishee kan dhumaa ture. Jireenya hojii humnaa hojjechuurra biyya alaa baatee hojjechuu wayya kan jedhuun adeemsa garas ishee geessu jalqabuus ni himti. Yeroo kanatti ture rakkoon kan biraa miidhama dabalataa itti fide jiraachuu kan barte. Adeemsa biyya alaa ba'uu kana jalqabeen paaspoortii baaseen qorannoo fayyaatti irraan ga'e. Qorannoo fayyaa kanarratti waan hin takkaa hin dheenyeen dhaga'e. Ulfa qabdanaan jedhan jetti Moonet. Miidhama amma duraarraa osoon hin bayyanatiin ammoo rakkoo dabalataa keessa seenuun kiyya garmalee haamilee na miidhes jetti. Ulfa ta'uu koo takkaa yaadee waan hin beekneef mana yaalaa biraa deemeetiin ilaalame. Ulfa ji'a 4 fi guyyaa 13 ta'eera naan jedhan miirri ulfaa natti dhagaame hin beeku ture. Nama akkana na godhe nama silaa argachuu hin danda'u jedheen rakkinuma kiyya waliin haa ta'u jedhee danda'e jetti. Erga hojii humnaa hojjechuu eegalte namoota waliin hariiroo qabaachuu waan dandeesseef waan ishee mudate kanallee mariisuuf carraa argachuus himti. Waan narra ga'e tokko lama jedheen itti himee isaaniin mariisise hunduu yaaduma mataa isaanii naaf qoodanii na jajjabeessaa turan jetti. Yaanni miiltoon hojii ishee tokko kenneef garuu rakkoo sadaffaa guyyaa tokkotti itti fe'ame akka bartuuf kan ishee gargaare ture. Namni waliin hojjennu tokko deemii dhiiga kee mee qoratame erga akkana taate naan jedhe. Tole jedhee yeroon deemee dhiiga koo qoratamu vaayirasii HIV dhiiga koo keessatti argame jetti. Moonet miira yeroo sana keessa turte yaadachaa rakkoo walirra tuulame isheerra ture kana BBCtti yeroo himtu imimmaan illee isheerra yaa'e sagaleen ishee ni ciccite.
Ta'us jireenya koorraa dubartoonni ni baratu himuun qaba jettee miira keessa ishee waliin wallaansoo qabaa seenaa ishee himuu itti fufte. Kan duraarrayyuu amma baay'een miidhame haamileen koo baay'ee gadi bu'e ammaan booda barachuus hojjechuus hin danda'u maaltu na eeggata isa jedhu yaadeen sammuu kiyyattuu deebi'uun dadhabe jechuun miira yeroos ture yaadatti. Boodarra hordoffii fayyaa taasisuuf murteessitee gorsa ogeessaa fudhachuun qoricha fudhachuu itti fufte. Ta'us jiraachuuf hojjechuun dirqama waan itti ta'eef dhibee kana waliin hedduu akka dararamte yaadatti. Ulfikkoos guddateera hojii humnaa yeroon hojjedhu immoo miirri dadhabbii natti dhaga'ame dhiiga na tursiisaa ture yaanni natti baay'ate booda hojjechuus nan dadhabe jetti. Boodarra dhaabbata gargaarsaa tokkotti fudhatamtee deeggarsa barbaachisu hunda argachuun daa'ima ishee nagaan deessee ogummaa adda addaas barachuu himti Moonet. Dhaabbatichi deeggarsa gorsaa kan maallaqaa kan ogummaa waan kenneefiif amma magaalaa Adaamaatti mana ciree banattee namayyuu qacartee hojjechaa jirti. Daa'imni ishees baarsicharraa bilisa ta'uufiin hedduu akka gammaduu fi galii argattuun haadha ishees gargaaraa akka jirtu himti. Dubartoonni yeroo baay'ee akka hin taanetti gowwoomfamu. Osoon yeroo sana rakkina koo qofa ilaaluu baadhee namoota sana shakkeera ta'e rakkinni kun hundi narra hin ga'uyyuu. Kanaaf dubartoonni namni kam garam akka isaan geessu karaan isa kamtu garam isaan akka geessu sirriitti ilaalachuu qabu jechuun himamti. Yeroo rakkinaan marfamanitti obsa qabaachuunis jireenya koorraa kan hin baradheera jetti Moonet. Rakkinni kamuu ni darba rakkina sana sodaa murtoo hin taane murteessuu hin barbaachisu rakkina tokko dhiyeessutti rakkina caalutti kufuu hin qaban. Moonet fuula duraaf hojii amma eegalte cimsitee humna qabduun namoota rakkinaan karaa irratti kufan gargaaruuf mul'ata qabaachuus BBCtti himteetti. Kanarraa qindeeffannee asirratti goolaba qophii biraan haga wal agarrutti nagaa waaqayyoon tura.